nuti gaachana Arsenaalii gudha jaalalli keenya hin dhokatu dhapheen keenyas hin jabaatu dirree keenya irratti fi dirreen alas yeroo nu barbaaddan nun dhabdanii yoo mo'amtan immoo ifaajii keessan hin dagannu wantoonni hedduun osoo jiranii filannoon keenya isin deeggaraa qabdu osoo fuula keenya hin dukkaneessin faaruu keenya faarfachaa isin cinaa jirra Arsenaal jenna jaalala keenya hin qusannu laphee keenya hin jabeessinu dhukaasichaan ala filannoo hin qabnu nuti qawwee Arsenaalii gudha kun faaruu Arsenaali kilabiin kaaba London Arsenaal hojjettoota warshaa oomisha meeshaa waraanaa Royal Arsenaal jedhamuun waggaa 138 dura akka Dial Square jedhamutti hundaa'e yaadannoo sanaaf asxaa meeshaa waraanaa gara lixaatti naanna'ee jiru mallattoo godhachuun ittiin diinarraa of eega kibba Ingilaand irraa liigii kubbaa miilaa seenuun kilaba jalqabaati bara 1913 Pirimeer Liigii yookaan diviiziyoona olaanaa Ingilaand keessaa erga gadi bu'ees kilaba osoo liigicha keessaa gadi hin bu'in ture ta'uun seenaa gaarii qaba seenaa kubbaa miilaa Ingilaandiin kilabii taphoota hedduu injifate jedhamuun sadarkaa lammaffaarra jira Arsenaal darbii guddaan kilabii kana North London darbii jedhanii kan waaman morkii Tottenham warra adii waliin taasisanidha Albert Chapman immoo leenjisaa jalqabaa kilaba kanaaf waancaa argamsiisanidha bara 1930 ta'uu isaati Arsene Wenger immoo leenjisaa yeroo dheeraadhaaf Arsenaal leenjisanii fi waancaa hedduus kilabichaaf fidanidha Invincible dabalate erga Highbury gadhiisanii 2006 staadiyeemii Fly Emirates waggaatti paawundii miliyoona 300 fi miliyoona 50 ol argamsiisu fayyadamu osoo Arsenaal Gunners gurgurame immoo doolaara biliyoona 2.26 baasa jedha ragaan Forbes kun immoo addunyaarraa kilabii qaalii kurnaffaa isa taasisa Pirimeer Liigiidhaan Manchester United fi Liverpool ittaanuudhaan yeroo 13 shaampiyoonidha waancaa FA yeroo 14 injifachuun goota dorgommichaati Carabao yeroo 2 waancaa Community Shield yeroo 17 fudhateera Mikel Arteetaan miira injifannoo fi morkii waancaa kilabichaa deebisu